Akkam nagaa keessanii kun PLC programming kutaa 10ffaadha. Kutaa darbee keessatti enda logic waliin ilaallee turre har'a immoo or logic wajjin ilaallaa jechuudha. Or logic simboliin yookaan immoo bakka bu'eensaa kana fakkaata kan or logicii inputota lama yoo qabaanne a fi b kan jedhaman outputonni keenya maal akka ta'an ilaallaa or irratti jechuudha. Or maqaan isaa akka ibsutti yookaan jechuu yeroo ta'u yookaan aan yookaan immoo baan yoo true ta'an outputiin kiyya kun true ta'a jechuudha. Akka enda miti jechuudha. Enda logiciin maayidha lamaanuu true ta'uu qabu. Outputiin koo kun true ta'uudhaaf. Asirratti garuu yookaan aan yookaan baa yoo true ta'e outputiin koo maal ta'a jechuudha? True ta'a jechuudha. Binary dhaan mee haalaallu table irratti A, B, or logiciin keenya maal akka ta'u. Gaafa aan 0 ta'u, baanis 0 ta'u, oriin koo maal ta'a yookaanidha. Isaan kana lamaan keessa tokkoon isaa true yoo ta'e A fi B keessa maal ta'a jechuudha? Oriin koo tokko ta'a jechuudha. Amma garuu 0 0 waan ta'eef 0dha jechuudha. Aan 0 ta'ee baan tokko yeroo ta'u or logiciin koo maal ta'a? Tokko. Lamaan isaanii keessaa inni tokko yoo dhufe logic gatein koo maal ta'a jechuudha? Tokko ta'a jechuudha yeroo mara. Asitti immoo aan tokko ta'ee baan 0 ta'e. Aan tokko waan ta'eef baan 0 waan ta'eef tokkotu barbaachisaa or logiciin koo true ta'uudhaaf tokko isaaniitu barbaachisaa waan ta'eef maal ta'a jechuudha? Tokko ta'a. Asitti immoo lachan isaaniiyyuu tokko naa ta'aniiru kanaafuu tokkodha jechuudha or logiciin koo. Yeroo mara kan irraanfachuu isinirra hin jirre or logiciin maayidha lamaan isaanii keessaa inputota kiyya keessaa inni tokko yoo dhugaa ta'e yoo true ta'e yookaan immoo yoo tokko ta'e outputiin koo tokko ta'a ni dhugoomaa jechuudha outputiin koo. Mee electrical circuit diagramidhaan immoo haalaallu. Kun electrical circuit diagramii or logicidhaaf kanan qopheessedha. Asitti akka ilaalaa jirtan inputiin tokko jira, energy terminaalii tokkotu jira, asittis energy terminaalii kabiraatu jira, asitti motora kiyya jira. Or logiciidhaan akkamittiin motora kana kaasuu hin danda'asin jedhuun ilaalaa jechuudha. Mee switchiin A jira asitti, switchiin A yoo ife motorri koo kun ni ka'a. Amma false waan ta'eef kuni false irra waan jiruuf N switching koo waan tuqabneef motorri kun yaa humna argachaa hin jiru. Baanis off irra jira, aanis off irra jira. San jechuun 0 0 irra jechuudha. Kanaafuu motorri koo kun ka'ee hin jiru jechuudha. Asiinis yoo ta'e kana faana waan wal hin tuqneef humna argachaa hin jiru motorri koo kun. Terminaalii kanaanis wal tuqee waan hin jirreef humna argachaa hin jiru. Garuu amma fakkeenyaaf dhufee tanan A terminaalii koo kana on yoon godhe switchii kana yoon cufe coiliin kun energize ni ta'a. Isa kan asii olee ni harkisaa. Kan kuni close ni ta'a jechuudha. Ishiin kun fiixeen ishiin kun dhufteetu ishii kana tuqxii kun energize waan ta'eef asii olee waan harkisuuf jechuudha. Kuni close gaaf ta'u humni asirraa ka'eetu motora kiyya directly argataa jechuudha. Amma immoo isti kuni off haa ta'uti baammoo haa tuqsisnume. Baammoo gaafan tuqsiisu kuni on gaaf ta'u isa kana asii olee ni harkisa. Gaafa isa kana asii olee harkisu humna ni argata asirraan dhufeetu inni kiyya kana ni tuqaa jechuudha. Motorri koo kun ni ka'a jechuudha. Yookaan A yookaan B maal ta'uu qabu? Dhugaa ta'uu qabu. Isaan lamaan keessaa tokko dhugaa yoo ta'e yeroo mara maalidha jechuudha? Dhugaadha jechuudha. Or logiciin koo tokkotu dhugaa ta'uu barbaachisaa jechuudha. Or logicii kiyyarratti yookaan waan ta'eef isaan lamaan keessaa A yookaan B keessaa inni tokko yoo dhugaa ta'e outputiin koo dhugaa ta'a jechuudha. Kuni or logic jedhama. Mee laadaar programmiidhaan immoo or logicii haa hojjennu. Okay, rangii kiyyan dabaladhaa. Or waan ta'eef isaan lamaan keessaa inni tokko yoo dhugoome maal ta'a? Dhugaa ta'a jedhee. Or waan ta'eef true ta'a jedheera. Isti
normally open baneera achiin immoo mee immoo output energize immoo nan bana achiin immoo kun switch koo isa jalqaba yoo ta'e rangii banee tanan or hojjechuudhaaf jechuudha. Achiin ammas ishum kanan asitti fidee tuqa. Amma yoo ilaaltu yoo ta'e outputii koo kun mootoradha. Mootora haa jennuutiin mootora kana kaasuudhaaf yookaan inni kun true ta'uu qaba. Maaliif or loojikiin hojjedhe jechuudha. Gaafa kuni dhugaa ta'u kuni gaafa close ta'u asirraan darbeetu mootarri koo kun ni ka'a jechuudha. Yookaan immoo inni kun yoo close ta'e kun akkuma banaa ta'een taa'eetu kun yoo close ta'e asirraan darbeetu mootarri koo kun ni ka'a jechuudha. Isa hojjechuudhaaf maqaa moggaasnee mee haa ilaallu. B3 0/0 switch 1 switch A haa jennuuni. Eshi B3 0/1 kun immoo kana immoo switch 2 haa jennuun. Switch 2 yookaan immoo switch B yoo jenneen kana immoo dhufneetu B3 0/2 mootoraa jennuun. Amma gaa rangoon ilaallaa san dura editii isa jettu kana tuqeetana verify projecting jedhaan akkuma asitti argitan verify as completed no error found naan jechaa jira. Kanaafuu faayilii kiyya amma save gochuu nan danda'a. Save jedhee tanan bakka gaafa na filachiisu desktopii horrattan deemee filadhaa bakka desktopiin jedhaan maqaa gaafa immoo maqaa immoo or logic jedhee tanan qabadhaa. Okay, ergan akkas qabadhe booda emulaatorii kiyya banuu nan danda'a. Achiin nan filadhaa fi desktopii koo irratti or waan hin jedheef or gaafa hin jedhu naa fidaan iyyuu kunoo or logic naa fidee jira. Isa nan filadhaa. Tokkoon barreessaa yeroo mara achiin okay hin jedhaa. Achiin kana minimize gochuun na barbaachisa. Kana balleessee tanan deemee tanan desktopii koo irraa or logikii kiyya nan banaa jechuudha. Hayyee or logikiin koo naa banee jira. Achiin maal godhaa koomsisa jedhuun deemee gaafan tuqu achiin achi keessaa filannoon haa dhufan keessaa go online jedhaani. Achiin kunoo naannoo jalqabdeetti online jira jechuudha. Kanaafuu amma remote programs jedhu tuqeetanan running jedhaa. Eeyyeen jedhaa. Are you sure gaafa naan jedhu eeyyeen jedhaani. Achiin kunoo left realiin koo fi right realiin kiyya magariisa ta'aniiru. Kanaafuu mee amma binary kiyya tuqeetanan maaltu akka uumamu laalaa jechuudha. Mee amma switch kiyya A switch A jedhamti kana gaafan tuqu mee maaltu akka uumamu haa laallu. Gaafan state isaa geeddaru gara tokkotti gaafa geeddaru gaafan kana close godhu push button ta'uu danda'a switch ta'uu danda'a. Gaafan isa tuqu maal ta'e jechuudha mootarri koo run ta'e jechuudha. Akka end miti jechuudha. End irratti garuu lamaanuu gaafan tuquudha. State isaa geeddaree mootarri koo tokko kan ta'e jechuudha. Mee amma immoo 0 godhee tanan isa switch B immoo deemeen ibsa. Gaafan irra godhu inni iyyuu switch B naan jedha. Locationii 0 1 waan kenneef jechuudha. Achiin tokko jedhee tanan gaafan kanas on godhu kuni ifaa jira jechuudha. Maalidha jechuudha? Humni koo kun karaa kana dhufeetu achiin gaafa iddoo kana qaqqabu openidha. Darbuu hin danda'u. Deema filannoo biraa waan qabuuf asirraan dhufee kuni close ta'eera. Asirraan dhufeetu motora kana ibsaa jira jechuudha. Or logikiidha kun. Kanaaf akkasitti hojjetamaa jechuudha. Or logikiin.